Hi, barattoota akkam jirtu nagaa keessanii. Unit 2 grade 10dhaaf partii xumuraa graphics of polynomial function isa jedhuu fi application of polynomial function ilaalla. Isaa lamaan kanneen ilaaluudhaan boqonnaa kaanii xumuree jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf wanti nama aarsu keessaa namoonni viidiyoo kana ilaalan hedduudha. Garuu laayikiin gootan maaliif akka ta'e naagaluu ide yoo rakkinni jiraate koomentii jalatti naaf barreessaa. Laayikiin goonechaan ammoo viidiyoo kana hin jaalanne yookiin ammoo haali atti ittiin nu barsiisaa jirtu nuuf hin galle yookiin ammoo nuuf hin taane isa jedhu mul'isa waan ta'eef kanaafuu laayikii yoo gootan achirraa viidiyoon kun akka isinitti tole hubachuu danda'a. Yookiin ammoo yoo viidiyoon isinitti hin tolin ammoo rakkinna jiru naaf himuu qabdanii maal akka ta'e sirreessee akka paartiiwwan itti aanu yookiin ammoo yuunitiiwwan itti aanu irratti akka sirreessee isiniif dhufuuf rakkinna jiru natti himuu qabdanii yookiin ammoo hundi keessanuu viidiyoo kana laayik godhuudhaan jalqaba. Graphics of polynomial function inni jedhu har'a kan nuti ilaallu isa kanachaadha. Unit 1 keessatti maal ilaallee turre you have discussed how to draw graphics of degree 0 warra ta'an constant warra ta'an haala kamiin akkaasne bal'inaan ilaallee turre. Akkasuma ammoo digrii isaa waanii warra ta'e linear jechaadha. Akkasuma ammoo quadratic ilaallee turre jechaadha. Kana keessatti garuu kan nuti ilaallu maayini polynomial function of degree greater than 2 dha jechaadha. Greater than 2 warra ta'an ilaalla. Quadraticidhaaf akkasuma linearidhaaf akkasuma ammoo constant numberidhaaf graafii isaa unit 1 keessatti graphics of quadratic function fi graphics of linear function isa jedhu bal'inaan ilaalee turre waan ta'eef unit 1 deebitanii ilaaluu qabdanii. Innis ni galu malee unitiin kun isin rakkisuu danda'a waan ta'eef kanaaf kallattiin amma fakkeenyaaf isa kana akkuma argitan graafiin kanaa inni quadraticidha jechaadha. Quadraticii garuu akkamitti akka kaasnu isinitti mul'isee ture karaa lamaan karaa kitaabni ittiin fayyadamuu fi akkasuma ammoo mataa kiyyaanis maal isinii baasee ture foormulaa ofii kiyyaa fayyadamu yeroo baay'ee ofii kiyyaaf kan fayyadamus isinitti mul'isee ture. Inni vertexii barbaaduudhaaf minus b over 2a and the f of minus b over 2a isa jedhu isinitti mul'isee ture jechaadha. Kanaafuu wanti isin deebitanii fayyadamuu qabdaniif viidiyoo san isa kana beekuudhaaf jechaadha. Wantoota akkana kanneen beektan malee kan itti aanu waan isin rakkisuu danda'uuf paartii xumuraa lamaan sanniin deebitanii ilaaluu qabdan jechaadha. Kanaafuu isa kana yeroo kaafnu fakkeenyaaf maal goona tokkoffaa equationii kana fayyadamuu dandeenya yookiin ammoo isa kana fayyadamuudhaan haala kanaan completing square fayyadamuudhaan maal goona bifa kanaan garaatti jiruudhaan turning point isaa yookiin ammoo vertex isaa barbaaduu dandeenya jechaadha. Vertex erga barbaanne garuu maal jenne quadratic functionidhaaf fakkeenyaaf digrii guddaa kana bira isa jiru ilaalla. Square kana bira ilaalla jechaadha. Negative yoo ta'e gara gadiitti gad deebi'a, positive yoo ta'e garuu gara oliitti kaafama jennee ilaallee turre. Kanaafuu isa kana amma yeroo kaafnutti maal ta'a gara oliitti isa ol deebi'u kan ta'a jechaadha. Garuu bakki inni irraa ka'uu beekuudhaaf isii tana beekuu qabna. Bakka tana beekuu qabna. Bakki tun amma equationii kana completing square fayyadamuudhaan completing square haala kamiin akka garaatti jirus ilaallee turre. Kanaafuu deebitanii ilaaluu qabdan viidiyoo san. Isa kana maal jennee turre amma kana asirra barbaaduudhaaf gatii x beekuudhaaf kan as keessa tan hammattuu keessaa kana kan 0 nuuf godhu barbaannaa jechaadha. Bakka x yoo galchine tokko irraa hir'isnee 0 ta'a. Waan yoo goone fakkeenyaaf bakka x waan yoo goone minus 1 yeroo irraa hir'isnu 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu bakka x kan nuti galfannu waanidha. Bakka x waanii galfanna bakka y ammoo galfatuudhaaf inni kun fakkeenyaaf waan yoo galchine paartiin kun akkuma jirutti 0 ta'a jechaadha. Kanaaf garuu minus 4 qofa waan ta'eef minus 4 bakka y galfanna. Kanaafuu inni kun amma maal ta'a vertex ta'a jechaadha. Kanaafuu vertexiin eessarraa ka'a waan kooma waaniin amma fakkeenyaaf as yoo ta'e minus 4 ammoo y dha waan ta'eef asirra yoo jenne minus 4 as yoo ta'e inni kun waan yoo ta'e bakki lamaan kun itti wal tuqan maal ta'a vertex isaa jechaadha. Kanaafuu graafiin kun asirraa maal ta'a haala kanaan ol kaafamaa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kaafnee ilaalee turre. Kanaafuu isan deebitanii ilaaluu qabdan jechaadha. Bifa kanaan kaasuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu haala kanaan kaafnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Quadraticidhaaf isaan kunneen hundinuu quadratic waan ta'aniif kanaafuu viidiyoo san deebitanii ilaaluudhaan
ilaaluu dandeettan jechuudha. Isa kanas akkasuma tokkoffaa completing square fayyadamuudhaan haala kanaan jijjiirraa kanarraa vertex baafatuudhaaf bakka x kana fakkeenyaaf -3 yoo galchine maal ta'a? 0 ta'a jechaadha. Inni kun 0 erga ta'e kan nuuf hafe asitti 1 ta'a jechaadha. Kanaaf inni kun turning point erga ta'e jalqaba isa kana kaasuu qabna jechaadha. Giraafiin ammoo gara makka deebi'u ni beekna negatiif waan ta'eef gara gadiitti gad deebi'a jechaadha. Kanaafuu turning point kanarraa ka'ee x fakkeenyaaf -3 as yoo kan ta'u taate y 1 yoo kan as ta'u taate as 1dha as -3 jennu bakki lamaan kun itti wal tuqan kun turning point yookiin ammoo maal ta'a vertex ta'a jechaadha. Kanaafuu giraafiin asirraa gara gadiitti ka'a jechaadha negatiif waan ta'eef. Kanaafuu bifa kanaan bifa salphaa ta'een isinitti mul'isee ture. Isa san deebitan ilaaluu qabdan viidiyoo san yoo ilaaltan baay'ee salphaadha inni kun kanneen kaasuudhaaf bifa kanaan quadratic function kaasuu dandeenya jechaadha. Kan nuti ilaalu garuu polynomial function waan ta'eef nuti ilaalu graphics of polynomial function is smooth curve. Kana jechaan inni has no sharp corner jedha. Smooth curve ta'uu qaba. Kana jechaan graafiin kun sharp corner yoo qabaatu qabu fakkeenyaaf bifa kanaan yoo kaafne amma inni kun cornerii qaba. Corneriin bakki kun amma corneriidha jechaadha. Kanaafuu cornerii qabaatu qabu smooth curve yoo ta'uu qaba yookiin ammoo fakkeenyaaf bifa kanaan dhufee haala kanaa yoo jedhes cornerii asitti uumatee jira jechaadha. Kanaafuu bifa kana smooth curve ta'uu qaba. Maal qabaatu qabu? Sharp cornerii qabaatu qabu jechaadha. Fakkeenyaaf sharp corner inni jennuun kan akkanaa kana bakka cornerii itti qabaatu kana jechaadha. Absolute value yoo ilaalle haala kanaan kaafamu waan ta'eef cornerii qabaatu qabu smooth curve ta'uu qaba jechaadha. Bifa kana akkuma argitan smooth inni jennuun kun walitti fufee deemuudhaan bifa kanaan maal ta'uu qaba? Bifa parabolaatiin kaafamuu qaba jechaadha. Inni biraa immoo lammaffaa irratti maal jedha? Functions whose graphs are not continuous and have sharp corner are not polynomial function. Maal jenna jirra? Inni kun smooth yoo ta'e yookiin ammoo sharp corner yoo kan qabaatu taate maal hin ta'u? Polynomial function hin ta'u jechaadha. Fakkeenyaaf absolute value kana yeroo ilaallu maal qaba? Cornerii qaba. Cornerii yoo qabaate garuu polynomial function hin jennuun jechaadha. Polynomial function bifa kamiin polynomial immoo polynomial miti isa jedhu tokkoffaan maal jenne tokkoffaan karaan tokkoffaan doomeenii ilaaluudhaan doomeenii maal ta'uu qaba? Real number ta'uu qaba jennee real number yoo kan ta'u taate inni polynomial function dha jechaadha. Kanaaf inni biraa immoo karaan biraa kan nuti ilaaluun ammoo giraafii isaa ilaaluudhaan giraafii isaatiin yoo kan nuuf ibsamu taates smooth ta'uu qaba. Maal ta'uu qabu? Sharp cornerii qabaatu qabu jennee jirra. Kanaafuu karaan sadaffaan karaan nuti ilaaluu dandeenyuun karaa kanaa jechaadha. Karaan lammaffaan ammoo maal ture? Karaa lammaffaan kan nuti ilaalleen equation ilaaluudhaan equation sun poweriin isaa non negative ta'uu qaba jennee kana jechaan negative yoo kan ta'u taate fakkeenyaaf x to the power of -2 yoo ta'e inni kun maali miti? Inni kun x to the power of -2 yoo kan ta'u taate polynomial miti jennee sadaffaan ammoo bifa giraafii kanaa ilaallachaadha. Inni biraa ammoo inni hoolii qabaatu qabu akkuma asirraa arginutti isa siirra jiru kan yoo ilaalle hoolii qaba. Inni kun giraafiin kun haala kanaan dhufuudhaan bakka wayiitti maal ta'e hoolii qabaatee darbee ammas maal ta'e bakka wayiitti jaampi ta'e jechaadha. Irra utaalamee tare irra utaalee bakka wayiirra maal ta'e bakka qullaa wayiitti irra taree deeme jechaadha. Hoolii yoo qabaates giraafiin sun polynomial miti. Akkasuma jaampii bakka qullaa yoo qabaates inni polynomial miti jechaadha. Kanaafuu polynomial ammoo polynomial miti isa jedhu karaa kanaan giraafii ilaaluudhaan adda baasuu dandeenya jechaadha. The function shown in figure C in Yurukun not polynomial because it is not continuous function. Tokkoffaa continuous miti. It has a hole in the jump. Akkasuma immoo inni hoolii fi jaampii qabaachaa continuous jecha walitti fufaa kan addaan hoolii hin qabaanne bakka wayiitti ammoo kan addaan qaxxaamuree bakka biraarraa hin jalqabne wayii yoo kan ta'u taate continuous jennaan. Yoo ammoo jaampii kan ta'u taate yookiin ammoo hoolii yoo qabaate polynomial function jedhamu jechaadha. To study more on the property of graphs of polynomial, we will now try to observe the graphs of polynomial functions of higher degree. That is when a degree n is greater than or equal to 0. Kana lamma inni constant inni jira, linear inni jira, degree lama kan ta'e quadratic inni jira. Kan ammoo amma kan nuti ilaaluu qabnu 3 fi isaa ol warra ta'edha. Fakkeenyaaf inni kun amma digriin isaa meeqa? 3 jechaadha. Inni kunis digriin isaa 3. Kanaan behavior isaa ibsuudhaaf
jalqaba maal godhuu qabna isa kana giraafii isaa kaasuu qabna jechaadha. Giraafii isaa kana yeroo kaafnutti tokkoffaa isa kana simplify godhuu qabna yookiin ammoo bifa kanaan barreessuu qabna jechaadha. Bifa kanaan yeroo barreessinu ammoo haala kamiin akka barreessinu ilaallee turre maal fayyadamneeti lakkoofsa kana zeeroo nuuf godhu wayii ni barbaanna jalqaba. Fakkeenyaaf waan yoo galfanne bakka x kana maal ta'a zeeroo ta'a jechaadha. San booda x minus 1dhaaf maal goona equationii kana yeroo hirru isa kana arganna. Kanaafuu bifa kanaan erga salphifnee booda x interceptii fi y interceptii barbaaduudhaan giraafii kaasuu dandeenya jechaadha. X interceptii yeroo barbaannu maal goona isa kana fakkeenyaaf x interceptii jechaan y 0 gooneeti. F of x equal to x cube minus 1 jechaan y equal to x cube minus 1 jechuudha wal qixa. X interceptii yeroo barbaannu x interceptii barbaaduudhaaf maal goona y 0 goona gatii x barbaadna jechaadha. Y interceptii barbaaduudhaaf ammoo y interceptii barbaaduudhaaf maal goona x 0 goonee gatii y barbaadna jechaadha. Kanaafuu bakka x kan amma 0 haa galchinu. Bakka y 0 galchina. X interceptii y 0 goona waan jenneef 0 equal to x cube minus 1 goona jechaadha. Maaliif inni kun y bakka na ture. X interceptii barbaaduudhaaf garuu gatii y 0 galchina. X barbaanna san booda waan maal goona garaan dabarsina 1 equal to x cube ta'a under cube root yeroo galchinu x meeqa ta'a 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu bakkana 1 ta'a. Y interceptii barbaaduudhaaf ammoo x 0 galchina y equal to x cube minus 1 ture bakka x kanaam 0 galchina y equal to 0 minus 1 ta'a jechaadha. Kana jechaan y equal to minus 1 ta'a. Kanaafuu bakkana kan nuuf galu minus 1 dha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan x interceptii fi y interceptii barbaaduudhaan san booda value biraa fudhachuudhaan haala kanaan akkuma argite lakkoofsota biraa fudhachuudhaan maal goona bakka x galchinee value barbaada giraafii kana kaasuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu giraafiin kun yeroo kaasutti akkam ta'a? Giraafiin kun yeroo kaasutti bifa kana ta'a jechaadha. A irra inni jiru haala kanaan kaasuu dandeenya. B irra isa jiru garuu negative waan ta'eef haala kanaan kaasuu dandeenya jechaadha. X interceptii fi y interceptii yoo kan beeknu taate fakkeenyaaf x interceptii maal jennee jirra. Inni biraa waan isin beekuu qabdan digriin kun fakkeenyaaf kan kana OD fi even ta'uu isaa akkasuma immoo digriin jiru negative immoo digrii osoo hin ta'in coefficientiin isaa negative immoo positive isa jedhu ilaaluudhaan maal godhuu dandeenya giraafii kana karaa baay'eedhaan kaasuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf x cube minus x cube dhaaf fakkeenyaaf giraafii yoo kaasaa jedhamtan x cube kaasuudhaaf jalqaba irratti inni kun maayini OD dha. OD yoo ta'e garam ka'a negative yoo ta'e akkamii positive yoo ta'e akkamii isa jedhu beekuu qabna. OD yoo ta'e amma fakkeenyaaf x cube inni jedhu kun haala kanaan dhufuudhaan akkana ka'a jechaadha. Maaliif inni kun positive waan ta'eef positive yoo ta'e akkana ka'a. Negative yoo ta'e ammoo x cube yoo ta'e fakkeenyaaf x cube yoo ta'e minus x cube yoo ta'e garam ka'a asirraa dhufuudhaan haala kanaan as keessa darbee gara na kaafamaa jechaadha. Giraafiin kun positive yoo ta'e kun negative yoo ta'e inni kun negative kun ammoo positive yoo ta'edha jechaadha. Inni kun digriin isaa yoo meeqa ta'e 3 ta'e haala kanaan kaafna jechaadha. Akkanaan dhufuudhaan gara na gadi. Digriin fakkeenyaaf 2 yoo ta'e ilaalee turre digrii 2 yoo ta'e akkamitti kaafama akkaataa asiin ol deebi'a. Negative x fakkeenyaaf inni kun kakamiiti x square dha. Inni kun ammoo minus x square yoo ta'e gara gadiitti kaafama jechaadha. Giraafiidhaan property kanaan ilaallee kaasuu dandeenya. Kanneen amma kaasuudhaaf maayini minus 1 isa jedhu kan amma eessarraa ka'e inni kun x y interceptii fi x interceptii isaa ilaaluudhaan bifuma kana kaafnee kaasuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf x interceptiin maal irratti x kan inni qaxxaamuru jechaadha 1 fi 0 dha. X 1 dha y 0 waan ta'eef bakka kana yoo jenne inni biraa immoo y interceptiin 0 fi x 0 yoo ta'e y minus 1 jechaadha. Naannoo kana ta'a jechaadha. Kanaafuu giraafiin akkam ta'a? Bifa kanaan dhufuudhaan asiin keessa ba'ee akkanatti gadi kaafamaa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan haala kanaan isa kana beeknaan kan jalqaba bu'uura isa kana beeknaan kana kaasuun maayini x interceptii fi y interceptii isaa qofa beekuun barbaachisaa jechaadha. San booda kaasuun baay'ee salphaa ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan isa kanas bifuma kanaan kaafnaa jechaadha. Jalqaba irratti x interceptii fi y interceptii barbaannaa. X interceptiidhaaf y 0 goona x ni barbaanna. Y interceptiidhaaf ammoo x 0 goone y barbaannaa jechaadha.
isa kana barbaaduudhaaf jalqaba irratti y 0 yeroo goonu 0 equal to minus x cube plus 1 ta'a. San booda 1 gara yeroo dabarsinu minus 1 ta'a equal to minus x cube dha. Minus itana minus dha yoo balleessinu 1 equal to x cube ta'a jechuudha. Kanaafuu x meeqa ta'a 1 ta'a. Under cube root yeroo goonu kanaafuu x 1 dha. Y barbaaduudhaaf ammoo bakka x 0 galchina y equal to minus x cube plus 1 dha. Bakka x kana 0 yeroo galchinu y equal to 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kunis 1 dha. San booda maal goona? Haala kanaan x intercept fi y intercept 1 fi 0 yoo as ta'e inni kun ammoo 0 fi 1 yoo kanas ta'u taate giraafii kaasuudhaaf ammoo giraafiin garam deebi'a. Haala kanaan dhufuudhaan maal ta'a isin deebi'ee kana keessa bahee haala kanaan kaafamaa jecha akkuma asirratti argitan bifa kanaan kaafnaa jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan inni jalqaba irratti giraafiin garam akka ta'e beekuu qabna. San booda ammoo erga giraafiin garam akka kaafamu beekne garuu maal ta'uu qaba? X intercept fi y intercept isaanii baafna. Achirraan ammoo kan hafe giraafii kaasuudha jecha. Wanti nuti asirraa hubannu inni giraafiidhaan kanneen keessaa the degree of f of x is odd. Odd yoo kan ta'u taate and it is leading quotient is positive. Isa kana jechaadha. Isa kanaaf akkuma argitan odd dha 3 waan ta'eef digriin isaa odd dha. Akkasuma ammoo inni quotientiin isaa positive. Isa kanaaf jechaadha positive. As shown in figure isa kanaaf jechaadha 2.4a isa jiru kanaaf when x is large positive f of x becomes large positive. Kanachaan x in yeroo positive ta'a deemutti f of x is maal ta'a positive ta'a deemaa jechaadha gara gubbaatti. And the graph moves upward and when x is large negative. X in garuu negative yeroo ta'a deemutti haala kanaan gara yeroo deemu jechaadha x in kunis giraafiin kunis maal ta'a gara negatiivaatti y irra deemaa jechaadha gara negatiivaatti gasiiqaa deema. Kanaafuu gara negatiivaatti deema and the graph moves downward gara gadiitti gad deemaa jechaadha. Isa kana lammaffaan ammoo the degree of g of x is odd. Isa lammaffaadhaaf digriin isaa amma inni 3 akkuma asitti argitan kanaafuu odd dha. It is leading coefficient is negative dha akkuma argitan minus x cube jedha waan ta'eef inni kun ammoo negative dha. Kanaafuu isa b irratti arginu kana irratti when x is large positive x in gara positiivaatti yeroo deemu fakkeenyaaf asirraa yoo ilaalamu fakkeenyaaf giraafiin kun asiin gad deemaa jira garuu x in gara siiqaa jira jechaadha. Asirraa ka'uudhaan x in gara siiqaa jira. Yeroo x in gara positiivaatti siiqaa deemutti f of x ammoo maal ta'a jira gara negatiivaatti gad deemaa jechaadha. Asiin gara negatiivaatti gad deema. Kanaafuu yeroo inni ammoo the graph moves downward gara gadiitti gad deemaa jechaadha. When x is large negative x in gara negatiivaatti yeroo siiqaa asiin gara yeroo siiqaa deemu jechuudha. X in gara negative waan ta'eef gara yeroo siiqaa deemu giraafiin kun ammoo gara positiivaatti y irra ol asiin ol positive waan ta'eef kun ammoo asiin ol siiqaa deemaa jechaadha gara positiivaatti. Kanaafuu upward deemaa jechaadha. Upward. Inni biraa ammoo maal jedha inni kun? The following are examples of graphs of polynomial functions of degree 4. Inni kun degree 4 yoo ta'edha. The graphs are drawn using graph calculator software called GeoGebra jedhamuun software yookiin ammoo calculator akkana jedhamu kanaan kaasuu dandeenya jechaadha. Giraafiidhaan kanneen kanaafuu GeoGebra jedhamu kana applicationii kana yookiin ammoo software kana buufatuudhaan maal godhanii isaan kanneen akkamitti akka ka'an laaluu dandeettan jechaadha. Isaan kunniin amma haala saniin yookiin ammoo applicationii kana fayyadamuudhaan applicationii giraafikaatu hedduutu jira. Isaan saniin fayyadamtanii kaaftanii ilaaluu dandeettan jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan ka'aa jechaadha giraafiidhaan kunniin. Inni kun amma gara gadiitti gara oliitti waan hin deebi'eef maaliifi digriin x the power of 4 kana positive waan ta'eef digrii sun ta'in coefficientiin isaa positive waan ta'eef kanaatis akkuma argitan positive jechaadha. Maaliifi as x square fi x square lamaanuu yeroo waliin baattutti x the power of 4 taati. Lamaan isaanii garuu positive waan ta'aniif gara oliitti deebi'aa jechaadha. Kun ammoo maaliif gara gadiitti deebi'e? Kanaaf ilaalla. Kanaaf coefficientiin isaa negative waan taateef gara gadiitti gad deebi'aa jechaadha. Isa kanaafis akkasuma inni kun fakkeenyaaf coefficientiin isaa -3 dha. Gara gadii waan gad deebi'uuf inni kunis negative waan ta'eef gara gadii gad deebifnee kaafnaa jechaadha.
isaan kunniin hundi isaaniitu waa'ee kana haasa'anii in figure 2.5a and the figure 2.5b the leading coefficient of f of x is positive akkuma isin jedhe digriin isaanii garuu even waan ta'eef bifa sanii fakkeenyaaf x to the power of 4 dhaaf jechaadha giraafiidhaan kaasee isinittaa mul'isu x to the power of 4 minus x to the power of 4 isa jedhamu kanneen lamaaniif giraafii yeroo kaafnutti maal ta'a isa tokkoof maal ta'a gara oliitti ol deebi'aa jechuudha fakkeenyaaf bifa kanaan dhufuudhaan haala kanaan kaafamuu danda'a jechuudha. Inni kun turning point meeqa qaba takka 2 3 yeroo 3 haala kanaan dhufee ol gargaluudhaan ammas gad deebi'ee ol gargalaa jechuudha. Kana ta'uu akkana kaafamuu dhabuu danda'a garuu haala kanaan kaasuu dandeenya jechuudha. Kan negatiifa kan ammoo maal goona asiin haala kanaan dhufuudhaan bifa kanaan kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala kanaan kaafamuu danda'a jechuudha. Inni kun maaliif sababni akkan ta'eef kana tokkoffaa even waan ta'eef gara oliitti ol deebi'a gara lamaanuu gara oliitti deebi'a. Inni kunis even waan ta'eef gara lamaanuu maal ta'a gara gadiitti gad deebi'a jechuudha. Gara gadiitti akka inni gad deebi'u isa godhe negatiifa tan. Gara olii waan isa akka inni ol deebi'u isa godhe kan ammoo poozitiivni as waan jiruuf jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan ilaaluu qabdan jechuudha. Even yoo ta'e gara lamaanuu giraafiin gara oliitti ol deebi'uu qaba. Fakkeenyaaf x square yoo ta'e maayini gara oliitti ol deebi'aa jechuudha. Giraafiin bifa kanaan kaafama waan ta'eef gara oliitti ol deebi'uu isaa bifa kanaan gara lamaanuu akkuma argitan gara oliitti ol deebi'a. Yoo negatiif x square ta'e ammoo gara lamaanuu gara gadiitti gad deebi'aa jechuudha. Giraafiin haala kanaan gara lamaanuu. Kana wanni isa godhaa jiru negatiif asiisan. Kan ammoo akka inni ol deebi'u wanni isa godhu poozitiif as jirtu jechuudha. Inni kun hundinuu waa'ee kanaa ibsa. Inni biraa immoo by applying the rational root test and the factor theorem there is a possibility of finding the x-intercept of a function jedha. Maal fayyadamne rational root test fayyadamne yookiin ammoo factor theorem fayyadamne maaltu jira possibility x-intercept barbaadu ni argama jechuudha. Possibility kana jechaan yeroo hunda seerri kun nuuf dalaguu dhabuu danda'a jechuudha. There is also a possibility of locating the real zeros using location theorem isa kan ilaalee turre. With quadratic polynomials, we were able to algebraically find the maximum and the minimum value of a function by finding vertex yookiin turning point barbaaduudhaan maximum value yookiin ammoo minimum value barbaadaa turre jechuudha. Kana jechaan fakkeenyaaf giraafii wayii haala kanaan akkanatti yoo kaafame bakka kanarraa jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf bakki kun x-in -3 y-in ammoo -4 yoo kan ta'u taate bakki tun bakki isaanitti wal tuqantu -3,4 dha -4 dha jechuudha. Kanaafuu isa kanaaf amma minimum value qabna. Kana jechaan giraafiin kun gara olii deemaa jira. Asiinis gara olii deema. Kanaa gadi garuu battaraan jiru bakka kanaa gadi. Kana jechaan isiin tun minimum value giraafii kanaati jechuudha. Sunis maa inni gatii waayiti waan ta'eef kan nuti ilaallu -4 dha jechuudha. Isiin tun amma -4 tun minimum value giraafii kanaati jechuudha. Karaa biraatiin ammoo haala kanaa yoo kaafne fakkeenyaaf asirraa gara kanaan gara gadiitti yoo kan kaafnu taate bakki kun fakkeenyaaf 0,4 yoo kan ta'u taate y-in asitti 4 dha x-in 0 yoo kan ta'u taate isa kanaaf garuu maximum value godha bakki tun maaliif y-in amma bakka kanatti afurii ol taraan jiru garuu afurii gara gadiitti ni jira waan ta'eef maximum value guddaan y-in kan asirraa argannu 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu maximumii fi minimumii quadratic functioniidhaaf barbaaduu ni dandeenya jechaadha. Garuu but for general polynomials generalidhaaf yookiin ammoo polynomialii generalidhaaf yeroo ilaallutti finding the turning point like a b c in figure 2.5d is not possible without more advanced techniques from calculus. Derivative of a function jedha. Inni kun kutaa 12 jira calculasiin isa kana calculasiidhaan alatti yookiin ammoo derivative of function barbaaduudhaan alatti maximumii fi minimumii isaa beekuu hin dandeenyu jechaadha. Kanaafuu inni kun kutaa 12tti barattan waa'ee calculasii. The properties of the first and the third degree polynomials are also applicable for polynomials functions of degree odd. Inni kun maal jedha propertiin first fi akkasumas third degree warra ta'an jechaadha. Inni kun
applicable for polynomial functions of degree odd. Fakkeenyaaf first degree jechaan maa inni linear dha jechaadha. Kana jechaan x plus 1 yoo jedhamu fakkeenyaaf inni kun linear dha. Inni biraa immoo x cube plus 1 yoo jedhamu inni kun maa inni degree isaa 3 jechaadha. Isaan kunniin odd warra ta'anidha. Fakkeenyaaf asirra 1tu jira, asammoo 3tu jira. Lamaan isaaniitu yoo ilaalle property isaa odd kanaan maal ta'a? Property isaa beekuu dandeenya jechaadha. The properties of a second and the fourth polynomials are also applicable for polynomial function degree even jedha. Kana jechaan maa inni warra secondii ta'an quadratic jechaadha. X square isa jennuu fi x to the power of 4 inni jennu isaan kunniin ammoo digriin isaanii warra evenii ta'anidha jechaadha. Kanaafuu kan kana fakkaata wajjin fakkeenyaaf x to the power of 6 property kanneen qabaata jechaadha. Gara olii ol deebuu fi gara gadii gad deemuun isaa fakkeenyaaf inni biraa immoo x to the power of 5 yoo jennamu property kanneeniin wal fakkaataa jechaadha warra odd ta'an kana wajjin. Ol deebuu fi gad deebuun isaa yookiin ammoo garamitti akka kaafamu beekuun isaa kanneen wal fakkaataa jechaadha. Inni biraa immoo isa kana yoo ilaalamu graphics of some polynomial functions are given below jedha. Isaan kanneen jechaadha. In each case, identify the sign of leading coefficient. Leading coefficient isa sign isa positive mo negative isa jedhu maal goona identify goona akkasuma ammoo state whether the degree is even or odd. Degree isaatis odd moo even isa jedhu adda baafnaa jechaadha. Amma inni kun isa kanaaf yoo ilaalle kallattii lamaanuu gara olii ol deebi'ee jira. Kanaafuu inni kun leading coefficient isa positive ta'uu nutti mul'isa jechaadha. Positive. Inni biraa immoo degree isa even idhamu odd dha. Degree isa karaa lamaanuu fakkeenyaaf karaa lamaanuu karaa tokkotti yoo garagale kana jechaan graafiin gara lamaanuu ol yoo deebi'e yookiin ammoo gara lamaanuu gadi yoo kan deebi'u taate even dha jechaadha. Yeroo kamiyyuu kanaafuu inni kun even dha jechaadha. Even. Inni biraa immoo isa biira jiru kanaaf yoo ilaalle ammoo akkuma arginu graafiin kun gara gadiitti gad deebi'ee jira. Kanaafuu negatiiva ta'uu isaa nutti mul'isa. Negatiiva ta'uu isaa nutti mul'isa. Inni biraa immoo karaa lamaanuu kallattii tokkotti garagale waan ta'eef kanaafuu ammas even ta'uu isaa nutti mul'isa jechaadha inni kunis. Inni biraa immoo seer isa jedhu kana yoo ilaalle siidhaaf yoo ilaalle amma inni kun akkuma argitan tokko gara gadiiti tokko gara oliiti. Kanaafuu inni kun maal nutti mul'isa? Odd ta'uu isaa nutti mul'isa jechaadha. Odd yoo ta'e garagara tokko gara olii tokko gara gadii gad deebi'a. Inni biraa immoo gara kanaan gariin ol ka'uun kun gara mirgaatiin ol ka'ee gara bitaatiin ammoo yoo kan gabbu'u taate ammoo maal nutti mul'isa? Positive ta'uu isaa nutti mul'isa jechaadha. Positive ta'uu isaa nutti mul'isa. Inni kun ammoo akkuma argitan inni kunis karaa tokkoon ol ka'ee karaa tokkoon gabbu'a waan ta'eef odd ta'uu isaa nutti mul'isa. Karaa biraatiin ammoo gara bitaatiin ol ka'ee jira gara mirgaatiin yoo kan gabbu'u taate ammoo negative ta'uu isaa nutti mul'isa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan identify godhuu dandeenya jechaadha. Giraafiin nuuf kenname wayii odd dha moo even dha yookiin ammoo negative moo positive isa jedhu bifa kanaan beekuu dandeenya jechaadha. Inni xumuraa ammoo 2.6 application dha. Application kan yeroo ilaallu polynomials arise in a study of problems involving areas, volume, cost, profit isaan kanneen beekuudhaaf jechaadha. Polynomialiin kun kan inni gargaaruuf fakkeenyaaf example waan kan yoo ilaalle a wire of length 56 meter is bent into a shape of rectangle. Find the maximum area it can be enclosed in the dimensions of a rectangle of maximum area. Kana jechuun inni fakkeenyaaf waayirii wayiitu jira. Waayiriin kun dheeriin isaa 56 ture. Isa kana garuu bent goone maal goone gara sheeppii rectangle-tti jijjiirre jechaadha. Isuma kana waayirii as jiru kana. Waayirii kana gara waayiitti jijjiirre gara rectangle-tti jijjiiruudhaan bifa kanaan rectangle-tti yoo kan jijjiiru taate waayirii tana jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun xaayoo jenneen kanaanis xaayoo jenneen kun waayiidha kunis waayiidha jechaadha. Gara jijjiirre jira. Amma maal barbaadnu jedha maximum area rectangle kana barbaadinu jedha. Kanaafuu isa kana beekuudhaaf jalqaba maal godhuu qabna? Equation baasuu qabna jechaadha. Equation baasumaa inni tokkoffaa parameetiriidha. Parameetiriin isaa meeqa? 56 jechaadha. Parameetiriin isaa 56. Inni kun fakkeenyaaf isa kana yoo ta'e parameetirii jechaan naannoo isaatii naannoo isaa kun asitti y jenne jirra. Kanas y yoo jenne kana xaayoo jenne kana xaayoo jenne kanneen lamaaniin y jenne jirra. Kanaafuu parameetiriin kun yookiin ammoo 56 kun kanneen ida'ama kanneeniiti jechaadha. Kana jechaan y plus
x plus x kan afraniitu jechaadha. Kun amma fakkeenyaaf 2y dha. Kuni lama yoo walii ida'an 2x dha jechaadha. 2x dha. Wal qixa meeqa 56 jechaadha. Isa tokko equation tokko kana baafachuu dandeenya. Equation inni jalqaba isa kana baafachuu dandeenya jechaadha. Kana garuu salphisuu dandeenya. Lama yoo salphifne fakkeenyaaf inni kun meeqa ta'a? 20 meeqa ta'a? 28 ta'a jechaadha. Inni kun lama yoo salphisne y qofa ta'a. Kun ammoo x qofa ta'a jechaadha. Equation inni jalqaba isa kana yoo jennee fudhanne inni biraa ammoo areaan wanta kana meeqa ta'a? Areaan rectangle kana areaan isaa meeqa? x times y ta'a jechaadha. Equal to x times y, xy ta'a. xy ta'a. Kanaafuu amma asirraa maal hubanna? xy ta'uu isaa hubannaa jechaadha. Amma kana booda immoo maal goona? Kanarraa isa kanarraa tokkoof solvii godhuu dandeenya. Fakkeenyaaf xaadhaaf yookiin ammoo gatii x kanaaf yookiin ammoo y dhaaf solvii yoo goone y argatuudhaaf maal goona? 28 minus x equal to y ta'a jechaadha. Kana jechaan bakka y kan argatuudhaaf kana bakka buufachuu dandeenya. Kana isa lamaan kanneen jechaadha. 28 hir'isuu xaa isa jedhu kana. Kanaafuu area equal to x times y maaliin bakka buufanna jenne 28 minus x. 28 minus x dhaan bakka buufachuu dandeenya jechaadha. San booda inni kun x times 28 x ta'a. X times minus x square ta'a jechaadha. Inni kun baay'inaan gammatti area dha jechaadha. San booda isa kana maal godhuu dandeenya? Completing square fayyadamuudhaan hojjechuu dandeenya jechaadha. Inni kun minus x square plus 28 x dha. Kan amma completing square fayyadamuudhaaf jalqaba x square kanaaf isii tan asii maal godhuu qabna? Isii negative turte kana gara positivaatti jijjiiruu qabna jechaadha. Gara positivaatti jijjiiruu qabna. Yookiin ammoo maal goona? Haala kanaan negative alatti fudhatuudhaan x square minus 28 x ta'a jechaadha. San booda isa kanaaf completing square hojjenna jechaadha. Negative into completing square yeroo hojjennu x square akkuma jirutti barreessina. Isa kanas minus 28 x goone san booda maal goona? Isa kana lamaa hiruudhaan square goona jechaadha. 28 lamaa yeroo hirru 14 ta'a. 14 square yeroo goonu meeqa ta'a? Kanaafuu asitti maal goona? Plus 14 square ammas minus 14 square goona jechaadha. Bifa kanaan completing square hojjenna. Amma san booda maayinasiin akkuma alaan jirtutti. Kanaaf ammoo yeroo kennutti x minus 14 the whole square dhaan wal qixa ta'a jechaadha. Inni kun hanga asitti akkas ta'a. San booda inni biraa ammoo asiin hammattoota biraa daballu maaliifi asiin inni kun waan jiruuf jechaadha. Minus 14 the whole square goona jechaadha. San booda maayinasiin tun akkuma argitan lamaaniifuu ni dhaabatti. Inni kun square dha asitti square qaba. San booda maal goona? Negative akkuma jirtutti inni kun x minus 14 the whole square ammas negative kanaaf itti dhaabattu waan ta'eef inni kun yeroo hojjennu meeqa ta'a? Negative 196 ta'a jechaadha. Square yeroo goonutti. Square yeroo goonutti isa kana ta'a. San booda negative kana yeroo baay'isnutti maal ta'a? Inni kun akkuma jirutti negative x minus 14 the whole square dha. Ammas negative tun kana yeroo baay'isutti plus 196 goote jechaadha. Amma fakkeenyaaf isa kana yoo bakka wal jala jijjiirree barreessine 196 hir'isuu x minus 14 the whole square ti. Amma kana jechaan inni kun area dha. Area amma maximum barbaadachaa jira. Akkuma argitan lakkoofsi kun fakkeenyaaf bakka xaa kana waan barbaanne yoo galfanne square yeroo goonutti maal ta'uu danda'a? Positive fi 0 qofa ta'a jechaadha. Negative ta'uu hin danda'u inni kun. Maaliif lakkoofsi kun square yeroo goonu kan as keessaa kun negative yoo ta'e positive ta'a. Positive yoo ta'es positive ta'a. 0 yoo ta'e 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun maal argachuu dandeenya? Isa asii kana 0 argachuu dandeenya yookiin ammoo positive argachuu dandeenya jechaadha. Kana jechaan ammoo asitti maal jechaa jirra? 196 hir'isuu 0 yoo jennee fi 196 hir'isuu lakkoofsa wayii positive jennu. Kanneen keessa amma guddaan kaminni 0 irraa hir'isnedha. Fakkeenyaaf bakka positive kana waan yoo fudhanne 196 kanarraa tokko yoo hir'isne meeqa ta'a? 195 ta'a jechaadha. Kun ammoo 196.
Kanaafuu guddaan kan nuti argatu dandeenyu eeriyaan guddaan kan nuti argatu dandeenyu 0 yoo irraa hir'isnedha. 0 san ammoo kan argannu xaa meeqa yoo galfannedha 14 yoo galfanne bakka xaa kanaa. Bakka xaa kanaa 14 yoo galchine 14 isa 14 0 dha. 0 square yeroo goonu 0 mataa 196 irraa 0 yeroo hir'isnu meeqa ta'a 196 ta'a jecha. Akkuma argitan kunniin kan hafe hundi isaatu isaa gatta. Fakkeenyaaf bakka poositiivaa kan amma 2 yoo galchine 196 hir'isuu 2 meeqa ta'a 194 ta'a jecha. Akkuma argitan isuma gatta adeema. Negatiif yoo galfannes negatiif yoo galchine inni kun kan negatiifaa kun poositiiva ta'ee baha waan ta'eef yeroo hundayyuu poositiivaa fi 0 qofa jechaadha kan nuti irraa hir'isuu dandeenyu. Kanaafuu eeriyaan guddaan yookiin ammoo maaksimaamiin kan nuti argannu 196 kan arganna jechaadha. Kanaaf akkuma argitan asitti x 14 yoo galfanne therefore the maximum area that can be enclosed is 196 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan area maximum ta'uu isaa argachuu dandeenya jechaadha. Inni lammaffaan ammoo example 2 let the cost required for a cell phone manufacturer to manufacture x number of cell phone be c of x equal to 40,500 minus 120x plus 9x square. X in greater than or equal to 0 ta'e jechaadha. Inni kun maayini isa kanaan yoo kan gurguramu taate jechaadha. Maaliif seelfooniin kun maaltu isaa kan inni ittiin oomishamu koostiin isaa yookiin ammoo gatiin isaa kana yoo kan ta'u taate if the manufacturer sells the phone for 600 birr each then find maal barbaadira yoo kan 600 gurguru taate jechaadha. Isa kana oomishee fakkeenyaaf foonii wayii seelfoonii wayii oomishee gatii kanaan yoo kan gurguru taate X'n garuu greater than or equal to 0 ta'uu danda'a jennee jirra. Yoo kan gurguru taate meeqatti 600 yoo kan gurguru taate maal barbaadedha then find irratti maal jedha revenue function array of x barbaadedha total income produced by selling the phone jechaadha. Inni kun maayini eachidha. Kana jechaan tokkoon isaanii jechaadha. Fakkeenyaaf seelfoonii tokko meeqatti yoo kan gurguru taate 600 yoo kan gurguru taate maal barbaadedha the revenue function array of x barbaadedha. Revenue function jennuun ammoo total income income produced by selling the phone jechaadha. Inni kun total income inni argatu. B irratti maal jedha the profit function p of x jechaadha. Profit isaanis ni barbaadna jechaadha. Profit jecha maayini bu'aa inni argatu. Inni kun ammoo total income walitti qabateeti. Wantoota hundayyuu walitti qabatee bu'aalee walitti qabatee akkasuma wanta jalqaba meeshaadhaan sun ittiin bibbitamanii oomishamanis dabalatee jechaadha income. The profit obtained when the manufacturer sells x dha jennee jirra. X sale x kun akka ta'e hin beeknu. Sale phone where x ammoo 2 yeroo ta'e barbaadedha. Akkasuma x 40 yeroo ta'e barbaadedha. X 50 akkasuma ammoo 100 yeroo ta'e profit in argatu akka ta'e barbaadedha. Inni biraa ammoo the minimum profit minimum yookiin ammoo profitiin bu'aan inni argatu inni xiqqaan meeqa akka ta'es inni barbaadna jechaadha. And the number of phone that could be sold to get minimum profit akkasuma ammoo maal barbaadna number of phone barbaadna jechaadha. Minimum profit kan argatuudhaaf kanneen hunda argatuudhaaf jalqaba equationii maal godhuu qabna hojjetuu qabna jechaadha. Kanaaf inni jalqaba maal goona maal nuun jedhe hundi isaatu 600 yoo gurguru nuun jedhe hundi isaa tokkoon isaa 600 yoo gurguru taate fakkeenyaaf wanti inni oomishe xaayoo kan jennu taate kan inni itti gurguramu meeqa 600 itti gurguree jechaadha. 600 waan gurgureef 600 xaa ta'a jechaadha equationiin. Kanaafuu array of x 600 baay'isu xaati. Xaantummaa inni hangi inni oomishe fakkeenyaaf 10 yoo oomishe 600 baay'isu 10 jennaan jechaadha. Ammas xaantuun fakkeenyaaf 5 yoo kan oomishu taate 600 baay'isu 5 jennaan jechaadha. Maaliif takkattiin meeqa 600 waan taateef 5 ammoo meeqa akka taatu beekuudhaaf equationii tana fayyadamna jechaadha. Inni xaan ammoo maal barbaadnu nuun jedhe b irratti the profitii barbaadnu nuun jedhe. Profitiin ammoo maa inni profitiin formulaan isaa cost minus revenue dha. Cost minus revenue dha jechaadha. Kana jecha maa inni
wanta jalqaba kan achan kostiin kan inni wanta inni baasan fakkeenyaaf waan wanti kun baasee wanti nuti oomishaa jirru kun walumaa galatti kan inni baasan hir'isuu maali goona kan jalqabetti baasee jalqabetti baasne yookaan baasu isaati yookiin revenue maal jennee jirra kan inni itti gurgurame jechaadha. Kan inni itti gurgurame kana yeroo goonu maal arganna profit arganna jechaadha. Profit arganna kanaafuu cost minus revenue goone haala saniin argachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu costiin maal ture equation cost isa kana ture kan r of x ammoo kana jennee jira 600 x dha. Kanaafuu yeroo walirraa hir'isnu inni kun maal ta'a isa kana ta'a jechaadha. Kanaafuu therefore p of x equal to isa kana ta'a jechaadha. Profit in argatu equation kanaan kaa'ama jechaadha. Inni biraa ammoo profit dha. Profit obtained when the manufacturer sells x sell on where x lama yeroo ta'u fakkeenyaaf maal goona profitiin kana jennee jira equation profitii ittiin argannu kana yoo kan ta'u taate tokkoffaa x yeroo lama ta'u jedha. Profitiin isaa meeqa akka ta'u barbaadidha. Kanaafuu bakka x galfanna p of x ture p of 2 jennaani bakka x lama galfatuudhaan maal goona bakka x jiru hundayyuu lama galfanna jechaadha. San booda profitiin argatu isa kana ta'a jechaadha. Yeroo 40 kana ta'a yeroo 50 ammoo kana ta'a yeroo 100 ammoo kana ta'a jechaadha isa kana. Inni biraa ammoo D irratti maal nu gaafate the minimum profit of the manufacturer fi number of foonii oomishamee minimum isa argatuudhaaf jechaadha. Gatii minimum isa argatuudhaaf hangam takka nambariin isaa meeqa akka ta'e beekuudhaaf maal fayyadamna ammas profit kana fayyadamna jechaadha. P of x kana fayyadamuudhaan maal goona hojjanna. Fakkeenyaaf isa kana jalqaba maal goona factorize goona yookiin ammoo completing square isaan fayyadamuudhaan hojjechuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu isa kana completing square fayyadamuudhaan bifa kanaan gara completing square deebifnee maal goona hojjanna jechaadha. Asitti akkuma argitan jalqaba maal godhe equation kana arrange godhe jechaadha. Arrange isa kana as ture kana arrange godhe san booda ammoo asitti 9 koomanii baafate lamaan keessaa kanaa fi kana keessaa jechaadha. Kanneen lamaan kophatu bakka tokkotti. 9 yeroo baasu x square tafa kana keessaa 9 yeroo baafna ammoo 18x tafa jechaadha. Isaaf ammoo akkuma jirutti barreessina. San booda isa keessaa kana akkuma argitan inni kun quadratic function dha waan ta'eef isa keessaa kanaaf maal goona completing square fayyadamna. 9 akkuma jirtutti alaan x square minus 18x jennee san booda x bira ka jirtu tana coefficient tana lamaa firuudhaan square goone edaanee hir'isnaa jechaadha. Kana jechaan isa kana fakkeenyaaf minus 18x isa kana yeroo lama hir'u minus 14 ta'a. Isa kana ammoo square yeroo goonu meeqa ta'a isa kana ta'a jechaadha. Kanaafuu completing square itti yeroo deebifnu inni amma fakkeenyaaf maal godha asitti kana 1,600 ta'a 1,600 ta'a jechaadha. Isa kana guutuun isaa isiniif hojjedhu 9 into x square minus 18x plus isa kana maal goona lamaa firree square goona isin jedhe. Square yeroo goonu 1,600 ta'a. Edaanii ammas maal goona 1,600 kana hir'isnaa jechaadha. Inni kun seera jiru. San booda kan garanaan jiru plus 1 4 14,500 14,500 barreeffannaa jechaadha. San booda asitti akkamitti kana ta'uu danda'e 9 dhaan baay'isee isa kanas keessaa baasee jechaadha. Isa negatiifa kana 9 asumatti akkuma jirtutti kana keessatti yeroo hambisu sagaleen isin jeequ yoo kan jiraatu taate dhiifama bakkee xiqqoo rakkisaa ta'ee fi bakkeen itti dalagaa jiru kun amma maal goona isa kana baasuudhaaf as keessaa sagaliin baay'isnee baasuu qabna jechaadha. Sagaliin tun hundaafuu waan dhaabattuuf kanneen garuu waan baasaa hin jirreef sadan isaa x square minus 18x plus 1,600 ta'a. Tana baasuudhaaf garuu sagaliin baay'isnaa jechaadha. Sagalii yeroo baay'isnu meeqa ta'a isa kana ta'a jechaadha. Negatiivni waan jirtuuf negatiiva ta'ee baha. San booda maal goona completing square hanga asii deemnee jirra. San booda kanneeniif yeroo hojjennutti inni kun kanaan wal qixa ta'a jechaadha. Kan ammoo yeroo walirraa hir'isnu kanneen lamaan 100 ta'a jechaadha. San booda equation nuti argannu isa kana ta'a. Kanaaf amma inni kun profitidha jechaadha. Profitidha equationiif profititi. Inni kun kan inni minimumii ta'u yoomi minimumii ta'uudhaaf inni kun 0 yoo ta'edha. Maaliif fakkeenyaaf kan as keessaa kun 0 yoo kan ta'u taate 100
asin eda'uu waan ta'eef eda'uu 0 dhibba ta'a jechaadha. Kanaafuu kan as keessaa kun yoo 0 ta'e taate negatiiv ta'uu hin danda'u. Maaliif square waan ta'uuf negatiiv ta'uu hin danda'u. 0 fi positive ta'a jechaadha. Kanaafuu dhibba irratti 0 yoo edaane dhibbuma ta'a. Dhibba irratti garuu fakkeenyaaf positive yookaan edaan taate positive tokkuma yoo fudhanne dhibbaaf tokko ta'a jechaadha. Dhibbaaf tokko ta'a. Kanaafuu guddataa deema malee xiqqaataan deemu jechaadha lakkoofsi kun. Kanaafuu xiqqaan meeqaa dhibbaadha. Innis yoo maal ta'e yoo kan asii kun 0 ta'e kun ammoo 0 ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? X'iin tun 40 yoo taateedha jechaadha. 40 hir'isuu 40 0dha. 0 square yeroo goonu 0 maa 9 yeroo baay'isnu 0 waan ta'uuf kanaafuu minimum value nuti argannu dhibba ta'a jechaadha. Innis wanti nuti oomishnu pooniin sun yookiin ammoo seel pooniin sun yoo meeqa ta'eedha? X'iin 40 yoo kan ta'u ta'eedha jechaadha. Minimumii nuti argannu garuu dhibbaadha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan solve godhuu dandeenya. In it ammo find the two real numbers whose difference is 16 and whose product is a minimum jedha. Kanachaan lakkoofsa lama barbaadedha. Find two real numbers whose difference is 16. Difference isaanii yeroo walirraa hir'isnu 16 akkasuma ammoo product isaanii ammoo yeroo waliin baay'isnu ammoo xiqqaa kan ta'e. Fakkeenyaaf lakkoofsa walirraa hir'isne 16 nuuf kennu hedduutu jira jechaadha. Sanniin keessaa kan maaltu product isaanii minimumii kan ta'e baay'ee xiqqaa kan ta'e barbaadidha. Inni kun akkamsiitan fakkeenyaaf lakkoofsa 18 fi 2 yoo fudhanne amma yeroo walirraa hir'isnu 16 ta'a. Ammas inni biraa ammoo 20 fi 4 yoo walirraa hir'isnus kunniin lamaanis 16 nuuf kennan jechaadha. Lakkoofsa baay'eetu jira kan akkanaa kanniin lakkoofsa lama jechaadha kan walirraa hir'isnee 16 nuuf kennan. Kanniin keessaa kan yeroo waliin baay'isnu ammoo minimumii ta'an xiqqaa ta'an yeroo waliin baay'isnu product isaanii kan minimumii ta'e barbaadidha jechaadha. Kanaafuu maal goona? Lakkoofsota kanniin fakkeenyaaf xaafiyaa jennee yoo bakka kan buufnu ta'e yaadhaan bakka buufannaa jechaadha. Kanachaan xaa hir'isuu yaa walqixa meeqa 16 jennaani. Inni biraa immoo eeriyaadha. Eeriyaan ammoo kanachaan lamaan isaanii yeroo waliin baay'isnu jechaadha. Eeriyaa osoo hin ta'in fakkeenyaaf yoo kan jennu taate kanachaan xaayaan yoo kan ta'e taate een kun ammoo minimum product isaanii yoo kan ta'u taate jechaadha. Kanaafuu amma maal goona? Kana bakka buusuudhaaf maal goona? Tokkoof solve godhuu qabna jechaadha. Yookiin y-dhaaf yookiin x-dhaaf. Y-dhaaf yoo solve goone fakkeenyaaf as keessaa kana keessaa y-dhaaf solve godhuudhaaf maal goona? Y garas dabarsine 16 garanaa dabarsuun galachaan xaa hir'isuu 16 meeqa ta'a? Walqixa ta'a y ta'a jechaadha. Kanachaan xaa hir'isuu 16ti. Kanaaf bakka y maal buufannaa? Isa kana buufannaa jechaadha. Kanaafuu area equal to x into bakka y maal buufannaa? X minus 160 buufannaa jechaadha. X minus 160 dha. Sanboota isa kana yeroo baay'isnu x square minus 16 x ta'a jechaadha. Kanaaf maal goona? Completing square fayyadamnaa jechaadha. Completing square fayyadamuudhaaf ammoo x square minus 16 x sanboota isa kana lamaa hiruudhaan yeroo lama hiru 8 ta'a. Square yeroo goonu 8 square ta'a jechaadha. Kanaafuu plus 8 square minus 8 square goona. Sanboota inni kun hanga asitti maal ta'a? X minus 8 the whole square ta'a jechaadha. The whole square. Inni kun ammoo minus 64 ta'a jechaadha. Square yeroo goonu inni kun maayini a equal to area dha jechaadha. Yookiin ammoo kan waliin baay'ifnee product nuti argannu minimumii san ta'a jechaadha. Kanaaf akkuma arginu amma asirraa kana jalqaba bakka wal jiree barreessinu negative 64 eda'u x minus 8 the whole square dha jechaadha. Inni kun fakkeenyaaf amma minimumii ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Inni kun 0 ta'uu qaba jechaadha. Kan asii kun 0 ta'uu qaba. Maaliif inni kun 64 pilaasiidha. Kun amma 0 fi positive qofa ta'uu danda'a jechaadha. Square waan ta'uuf asitti himee ture hammattuu keessa jiraate square yoo kan jiraatu taate square ofirraa yoo kan qabaatu taate negative yoo ta'e positive ta'a. Akkasuma positive yoo ta'e positive ta'a. 0 yoo ta'e 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun amma maal ta'uu qaba? Minimumii ta'uudhaaf 0 ta'uu qaba jechaadha. Inni kun 0 ta'uu qaba yookiin ammoo positive ta'a jechaadha. Achi ol yoo ta'e guddaa ta'a waan ta'eef inni kun xiqqaa ta'uudhaaf baay'een isaanii kun
xiqqaan amma kana ta'a jecha negatiiva 64 maaliif kun 0 yoo ta'e kan ta'u taate 0 kan ta'u taate fakkeenyaaf negatiiva 64 eda'uu 0 meeqa ta'a negatiiva 64 jechaadha yookiin ammoo kun poozitiiva ta'a waan ta'eef negatiiva 64 eda'uu fakkeenyaaf poozitiiva keessaa 5 yoo jenne negatiiva 59 ta'a jechaadha kanneen keessaa xiqqaan kamiin isa kana negatiiva waan of biraa qabuuf jechaadha. Kanaafuu kun negatiiva ta'uudhaaf inni kun 0 ta'uu qaba xiqqaa ta'uudhaaf inni kun 0 ta'uu qaba waan ta'eef x minus 8 the whole square equal to 0 jennee hojjannaa jechaadha. Inni kun under radical yeroo goonu x minus 8 ta'a jechaadha. Inni kun radical jala yeroo bahu 0 ammoo yeroo bahu 0 ta'a. Kanaafuu x equal to 80 ta'uu qaba jechaadha. X'n 80 ta'uu qaba jechaadha. Maaliif minimum argatuudhaaf 80 dha. Inni biraa ammoo y argatuudhaaf ammoo x minus y equal to 16 jenne. Kanaaf y argatuudhaaf ammoo maal goona x minus 16 equal to y ta'a jechaadha. Bakka x meeqa galfanna 8. Kanaaf bakka x kana 8 yeroo galchinu meeqa ta'a 8 hir'isuu 16 walqixa y dha jechaadha. Kanaafuu y meeqa ta'a negative 8 ta'a jechaadha. Y negative 8 y negative 8 x ammoo meeqa ta'a x ammoo 8 ta'a jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf lakkoofsa lamaan kan yeroo walirraa hir'isnu xaa hir'isuu yaa jenne xaa hir'isuu yaa 16 jenne kan nuuf kennamu hin kennise jedhu halaallu xaan meeqa 8 minus y ammoo meeqa minus 8 dha. Kun amma 8 plus 8 ta'a jechaadha. Maaliif negatiivaaf negatiivni pilaasiiva wal godhaniif kanaafuu 16 ta'a jechaadha. Kanaafuu minimumii argatuudhaaf x'n 8 y ammoo minus 8 ta'uu qaba jechaadha. Akkuma arginu asitti y negative 8 x'n garuu 8 jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjetuu dandeenya jechaadha. Bakka kaaniinis fakkeenyaaf nuti x dhaaf solvi goone y dhaaf solvi goone x dhaaf solvi gootanii asitti y dhaaf solvi goone waan ta'eef x dhaaf solvi gootanii hojjettanis deebiin tokkuma isiniif dhufa jechaadha. Kanaafuu barnoonni keenya inni irraa isa kana fakkaata. Yuunitii kana haala kanaan xumurree jirra. Yeroo itti aanu ammoo yuunitii itti aanuun wal agarra. Viidiyoo kana garuu namoota hedduuf sheer godhuu qabdanii dhugaa dubbatuudhaaf viidiyoo kana hojjetuudhaaf haala rakkisaa keessa taa'eeti kan dalagaa jiru. Sagaleen garaagaraa isin jeeqaa jira jedhee yaada garuu haga danda'ameen sagalee kana irraa balleessuu mukuraa wanni isin jeequ yoo jiraate garuu dhiifame isin gaafata. Hundi keessanuu viidiyoo kana namoota hedduuf sheer godhuu qabdanii hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaatti.